Amaan oltanii amaan bultanii kun olte bulteedha. Olte bultee irraatiin oltii bultii addunyaadha. Oltii bultii Afrikaatii fi oltii bultii gaanfa Afrikaa, oltii bultii Itoophiyaa gabaabinaan isin biraan geenya. Olte bultee keessanii dhiyeessaa jiru. Anuudii Muusaati. Gama ogummaa kaameraatiin ammoo hawwii nabiyyuutiitu nu wajjin jira. Hanga xumura olte bultee teenyatti turtiin teessan olte bultee wajjin haa taatu isiniin jenna. Olte bultee jalqabaatiin muummicha ministeera Abiy Ahmad fi pirezidaantiin Somaaliyaadha Hassan Sheikh Mohammed Amira Qatar Amir Tamim bin Hamad Al Thaniidhaati wajjin mari'ataniiti jiran gaa'e. Ministeerri muummee Itoophiyaadha Abiy Ahmad fi pirezidaantiin Somaaliyaadha Hassan Sheikh Mohammed ammoo pirezidaantii biyya warra Qatar yookaan ammoo Amira warra Qatar Amir Sheikh Tamim bin Hamid Al Thaniiti wajjin dhimmoota gaanfa Afrikaa irratti, dhimmoota keessoo Somaaliyaadhaa irratti, dhimmoota qaxanaadhaa irratti, dhimmoota idil addunyaatii fi dhimma walgaarrinfannaa Itoophiyaadhaatii fi Somaaliyaa jidduutti mudate irratti waloodhaan mari'atuun isaanii dhaga'ameeti jira gaa'e. Amirri Qatar Amir Sheikh Tamim bin Hamid Al Thaniidhaa Jala yookaan ammoo michuu Itoophiyaadhaatii fi michuu muummicha ministeera Itoophiyaa nama turee fi nama walitti dhiyaatan yeroo ta'u, gama biraatiin ammoo akkasuma biyya ollaa Itoophiyaadhaa tan taate Somaaliyaadhaa wajjinis Ameeritichaa fi biyyi isaa Qaataris biyya hariiroo gaarii qabdu jaamuudhaan biyya maqaan isii kaafamu dhiyeenya kanagaa Amirri Qatar Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thaniidha. Dhimmoota waloo biyyoota lameenii irratti dhimma walgaarrinfannaa Finfinneedhaa fi Moqaadishoo jidduu jiru irratti bal'inaan waliin mari'atuun isaanii dhaga'ameeti jira. Ajandaan ijoo marii isaanii maal akka ta'e ifaan ifatti gama biyyoota lameeniitirraa'u gama biyya marii kana mariisiste biyya Qaxaara irraa illee maal akka ta'e ifaan ifatti ta'uu baatus ammoo dhimmoota gaanfa Afrikaadhaatii fi dhimmoota naannawaa dhimmoota Afrikaadhaa dhimmoota idil addunyaa irratti ajandaa biyyoota lameen walitti siisuu walitti akka siqantaayisuu fi biyyoonni lameen akka waliin dubbatan biyyoonni lameen akka michummaa isaanii bakka duritti deebifatan Finfinnee fi Soomaaliyaan yookaan ammoo Finfinnee fi Moqaadishoon akka michummaan isaanii bakka kaleessa turteetti deebituu fi walgaarrinfannaa fi ija moggaatiin wallaaluun akka hafu irratti bal'inaan mari'atanii jiraachuun isaanii dubbatameeti jira gaa'e. Amirri Qatar Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thaniin dhimmoota Itoophiyaadhaa fi Soomaaliyaa walitti siisan irratti pirezidaantii Somaaliyaadhaa Hassan Sheikh Mohammed fi muummicha ministeera Itoophiyaadhaa Abiy Ahmad wajjin gama bilbilaatiin bal'inaan mari'achuun isaanii kaafamaa ka jiru yeroo ta'u ammoo ajandaan ijoon marii isaanii maali ka jiru addatti ba'ee jiraachuu baaturlee ammoo dhimmoota keessoo Somaaliyaadhaa irratti keessaafuu ammoo dhimma waraanni Itoophiyaadhaa kan Somaaliyaa jiru ni turomoo achiin turu jiru irratti dabalate dhimmoota garagaraa dhimmoota Somaaliyaadhaa fi Itoophiyaa jidduu jiran irratti akkasumas ammoo ajandaawwan ho'aa gaanfa Afrikaa keessa jiranii fi ajandaawwan ho'aa akka Afrikaadhaatti jiran akkasumas ammoo ajandaawwan idil addunyaa kan biyyoota lameen yookaan ammoo kan dantaa Itoophiyaatii fi dantaa Somaaliyaadhaatis waloon laallatu irratti Ameertichi mari'achiisee jiraachuun dhaga'ameeti jira. Buufanni doonii Barbaraadhaa biyyoota mudhii Saharaa gadii jiran keessa buufata doonii filatamaa ta'uudhaan sadarkaa tokkoffaa qabateeti jira gaa'e. Buufanni doonii Barbaraadhaa buufata doonii biyya Somaalilaand yeroo ta'u Itoophiyaadhaa fi Somaalilaand ammoo waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa argachiisuu danda'u dhiyeenya kana jechuunis ammoo jalqaba bara ammajjii tokko bara warra faranjoota 2024 irratti Finfinneedhaatti mallatteeffatanii turuun isaanii ni yaadatama gaa'e. Buufanni doonii Barbaraadhaa kungaa sadarkaa tokkoffaa irratti argamuun isaa ka dhaga'ame madaalli baankiin idil addunyaadhaa kontiinaroota buufanni
markabaa yookaan ammoo buufanni dooniidhaa waggaan fe'anii fi tajaajila si'ataa buufanni dooniidhaa kunniin kanneen irratti hundaa'uudhaan baaseen akka ta'e barameetti jira gaa'e akka sadarkaa baankiin addunyaa baaseetitti yoo ta'e ammoo buufanni doonii barbaraadhaa gaanfa Afrikaa keessatti buufata doonii argaman hunduma caaluudhaan buufata dooniidhaa Afrikaa gama bahaa keessatti argaman buufata doonii mudhii Saaraa gaditti argaman hunda caaluudhaan sadarkaa tokkoffaarratti buufata doonii argamu ta'uudhaan buufanni doonii Somaalilaand buufanni doonii biyya ollaa Itoophiyaadhaa taatee fi biyya Itoophiyaadhaaf tola guddaa ooltee jirtu biyya Itoophiyaan akka ulaa galaanaa argattuuf haala mijeessitee fi waliigaltee wal hubannaadhaa Finfinneedhaa wajjin mallatteeffatte buufanni doonii Hargeysaadhaa buufanni doonii Barbaraa jedhamuudhaan beekamu kun buufata doonii mudhii Saaraa gad jiran hundumaa caaluudhaan sadarkaa tokkoffaarratti buufata doonii argamu ta'uu danda'ee jiru yeroo ta'u buufanni dooniidhaa ammoo Afrikaa gama bahaa keessatti buufanni dooniidhaa gaanfa Afrikaa keessatti argaman ammoo buufata doonii Moqaadishoodhaa buufata doonii Mombaasaadhaa buufata doonii Jabuutiidhaatii fi buufata doonii Daar es Salaam yeroo ta'u buufata doonii kana hunda caaluudhaan buufata doonii gaanfa Afrikaa kana keessatti argaman kana mara caaluudhaan buufanni doonii Barbaraadhaa buufata doonii sadarkaa tokkoffaa qabatee jiru ta'uu dandeetti jira gaa'e sadarkaan kun kan baafamee jiru ammoo bu'uura baankiin addunyaadhaa madaaleeniin yeroo ta'u baankiin addunyaadhaa kun kan madaale ammoo waggaadhaatti kontiinara meeqa fe'anii yookaan ammoo keessummeessan irra dhaabbachuudhaan hamma yookaan hanga toonii isaan waggaatti fe'atanii fi tajaajila si'ataa isaan maamiloota isaaniitii kannan tajaajila si'ataa isaan maamiloota isaaniitii kannan irratti hundaa'uudhaan madaalee kakaa'e yeroo ta'u bu'uura kanaan ammoo gaanfa Afrikaadhaa keessatti buufanni doonii argamu buufanni doonii biyya ollaa Itoophiyaa taate buufanni doonii Somaalilaand buufanni doonii Barbaraadhaa ammoo sadarkaa tokkoffaa gaanfa Afrikaa keessaa argachuu danda'e kan jiru yeroo ta'u kana dura bara 2021 yeroo buufanni kun akka haaraatti doolaarri miiliyoonaan irratti dhangalee haareeffamee turetti ammoo Prezidaantiin Somaalilaand Musa Bee Abdii yaada raadiyoo sagalee Ameerikaatii kannaniif buufanni kun biyyoota hulaa galaanaa hin qabne akka Itoophiyaatiif buufata bu'a qabeessa ta'uudhaaf jira buufata biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa hulaa galaanaa hin qabne tajaajiluudhaan sadarkaa qabatu ta'uudhaaf jira buufata biyyoota gaanfa Afrikaatti hundaaf tolu ta'uudhaaf jira jechuudhaan dubbatanii ka turan yeroo ta'u akkuma Prezidaantiin Somaalilaand jaan akkuma Prezidaantiin Hargeysaadhaa jaanitti ammoo buufanni Barbaraadhaa kun madaalli bara 2023 bara 2000 gara 24 kanatti baankiin addunyaadhaa kaa'een buufata doonii mudhii Saaraa gadi jiran keessaa buufata doonii sadarkaa duraa irratti argamu ta'uun isaa ifoomee ka jiru yeroo ta'u yeroo haaroomutti ammoo buufanni doonii Barbaraadhaa humna konteenara 150 waggaadhaan jiddugalaan fe'achuu danda'u buufata doonii qabu yeroo ta'u buufanni doonii Barbaraa kun eega haaromee booda ammoo buufata doonii konteenara 500 waggaa tokkotti keessummeessuu ta'u danda'u akka ta'etti ifoomee turuun yookaan ammoo haaromfamee turuun isaa ifoomee ka jiru yeroo ta'u buufanni doonii Barbaraadhaa gaanfa Afrikaa keessa sadarkaa tokkoffaarratti ka argamu yeroo ta'u akka addunyaadhaatti ammoo buufanni dooniidhaa ka Chaayinaadhaa buufanni doonii Yangshaan jedhamu sadarkaa tokkoffaa qabatee ka jiru yeroo ta'u addunyaarraa ammoo buufanni doonii tajaajila si'ataa lammiiwwaniif kennuun yookaan biyyoota idil addunyaatiif kennuu fi hojii daldalaa ho'aa hulaa isaatiin geggeeffatamaniin sadarkaa lammaffaa qabatee jiru buufata doonii biyya Oomaan buufata doonii Sallalaa jedhamu akka ta'e ifoomeetti jira jechuudha. Biyya ollaa Itoophiyaadhaa Soomaaliyaan waraanni gaanfa Afrikaa kan biyya isii eegaa jiru waraanni AMISOM akka yeroon turtii Soomaaliyaa keessaa dheeratuufiif gaafatteetti jirti. Soomaaliyaan dhiyeenya kana waraanni Itoophiyaadhaa dabalatee waraanni eegumsarra jiran waraanni nageenya biyya isiidhaa kabachiisaa jiran akka irraa ba'u gaafattee ka turte yeroo ta'u amma ammoo yaada jijjiirrachuudhaan Soomaaliyaan waraanni Itoophiyaadhaa kan gaanfa Afrikaadhaa jalatti yookaan waraanni Itoophiyaa kan humna nagaa kabachiisaa ergamaaf Soomaaliyaa keessa jiru AMISOM jalatti gurmaa'ee jiru dabalatee
biyya isiidhaa eeguu akka qabanii fi biyya isii keessatti turtiin isaan qabaatan akka dheeratuuf gaafatteeti jirti jechuudha. Moqaadishoon kana hajjatte ammoo eega Alshabaab akka haaratti if gurmeessuudhaan humni Alshabaab guddachuudhaan masaraa Moqaadishoodhaa masaraa pirezidaantii Somaaliyaa masaraa Hassan Sheikh Mohammadiif yaaddoo guddaa ta'aa dhufeen asitti kan ta'e yeroo ta'u kanaan dura ammoo biyya ollaa Itoophiyaadhaa Soomaaliyaan tun ammoo waraanni Itoophiyaadhaa kan Amisoom jalatti ergama nagaa kabachisiisuudhaa fudhatee Moqaadishoo keessa socho'aa jiru kan guutummaa Soomaaliyaa keessa socho'aa jiru hatattamaan biyyattii gallakkisee haa ba'u jechuudhaan dubbachuun isii kan yaadatamu yeroo ta'u amma ammoo Soomaaliyaan yaada kana guutummaa guututti jijjiirrachuudhaan waraanni Amisoom yookaan ammoo waraanni Afrikaadhaa kan gamtaa Afrikaadhaa kan ergama nagaa kabachisiisuudhaaf fudhatee Moqaadishoo jiru guutumaan guututti yeroon turtii isaa akka dheeratuuf Moqaadishoon gaafatteeti jirti jechuudha. Masaraan Hassan Sheikh Mohammad kan jee ammoo yeroo muddamni yookaan ammoo wal waraansi keessoo Somaaliyaadhaatti Alshabaabii fi mootummaa Somaaliyaa jidduutti deemaa jiru daran finiinee jirutti yeroo ta'u mootummaan Soomaaliyaatii fi humni shororkeessaa Alshabaab ammoo humna waggootaaf biyya Soomaaliyaadhaa biyya gaanfa Afrikaa keessatti argamtu keessatti wal dhahaa turan yeroo ta'u humni shororkeessaadhaa kun ammoo humni waraana gamtaa Afrikaadhaa kan Amisoomiin durfamuu fi ergama nagaa kabachisiisuudha Soomaaliyaa keessatti fudhatee achi jiru osoo achi jiraachuu baate mootummaa Soomaaliyaadhaa humni Alshabaab ka galgal tokko Moqaadishoo keessa hin bulchinee fi masaraan Moqaadishoodhaa ammoo kan galgal tokkoon humna Alshabaabiin dhuunfatamu jaamee kan yaadamaa ture yeroo ta'u bara hedduudhaaf eega pirezidaantiin Hassan Sheikh Mohammad aangoo qabatanii asitti ammoo biyyi Itoophiyaa ollaa Itoophiyaadhaa taate biyyi Soomaaliyaadhaa wal waraansa Alshabaabii wajjin keessoo biyya isiitti geggeeffachaa jirtu cimsitee itti fuftee ka jirtu yeroo ta'u mootummaan Hassan Sheikh Mohammad tarkaanfii Alshabaab irratti fudhachaa jiruun humna Alshabaab guutumaan guututti dhabamsiisuu kan hin dandeenye yeroo ta'u akka Itaamaajoor Shumeen waliigala raayyaa ittisa biyya Itoophiyaadhaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaadhaa jaanitti yoo ta'e walakkaa biyyaatii ol jechuun kan nama dandeessisu walakkaa Soomaaliyaadhaatii ol jechuu kan dandeessisu eegumsa waraana Itoophiyaadhaatiin jirti malee Soomaaliyaan Moqaadishoon eegumsa waraana Itoophiyaadhaatiin jirti malee walakkaan kutaa Soomaaliyaatii ol guutummaan biyya naannolee Soomaaliyaatii ol harka Alshabaab jirti Alshabaabiin bulaa jirti baadiyyaan Soomaaliyaadhaa guutuun Alshabaabiin bulaa jirti akka mootummaan Soomaaliyaa jee kanatti waraanni Itoophiyaadhaa akka Moqaadishoo gallakkisee waraanni Itoophiyaadhaa Soomaaliyaa gallakkisee yoo ba'e Alshabaab guyyaa itti aanu akkuma humnoonni Taalibaan Afgaanistaanitti guyyaa tokkotti aangoo dhuunfatan Soomaaliyaa keessattis humni Alshabaab aangoo dhuunfachuun ni mala jechuudha miidiyaa biyyoolessaa irratti dubbachuun ni yaadatama. Kanas haa ta'u san garuu Soomaaliyaan waraanni Itoophiyaadhaa kanarraa bahu jettee dubbattee turtis amma ammoo yaada isii irra deebuudhaan waa'ee waraana Itoophiyaadhaa cal'istee yookaan ammoo osoo hin dubbatin saayilenti gootee irra dabruudhaan waraanni Amisoom kan gamtaa Afrikaa jalatti ergama nagaa kabachisiisuu irratti bobba'ee biyya isii Soomaaliyaa Moqaadishoo jiru akka turtiin yeroo inni achitti taasisu dheeratuuf gaafatteeti jirti jechuudha gaa'e. Soomaaliyaan waraanni Amisoom jalatti gurmaa'uudhaan humna nagaa kabachisiisaadhaa Afrikaa jaamuudhaan gamtaa Afrikaatiin garasitti bobbaafamee jiruu fi deeggarsa biyyoota lixaatii fi Ameerikaa akkasumas ammoo dhaabbata biyyoota gamtoomaniititti mana marii nageenyaatiin garasitti deeggaramaa jiruu fi achi keessaa ammoo humna shororkeessaa Alshabaabiin qaburratti argamuu fi humna shororkeessaa Alshabaab likkii galchaa jiru akka turuuf ka gaafattee jirtu ammoo humni Alshabaab akka haaratti deebi'ee if gurmeessaa jiraachuudhaa fi Soomaaliyaa iddoo tokko tokkotti humna pirezidaantii Hassan Sheikh Mohammad humna waraana Soomaaliyaadhaa irratti tarkaanfii fudhachaa ka jiru ta'uu isaatiin yaaddoon guddaan Moqaadishoo mudachuudhaan humni Amisoom akka achi turu Moqaadishoon gaafattee ka jirtu yeroo ta'u humna waraana Itoophiyaa humna waraana Keeniyaatii fi humni waraana Burundiidhaa humni waraana Yugaandaadhaa ammoo humnoota Amisoom jalatti gurmaa'uudhaan ergama nagaa kabachisiisu Moqaadishoo ergama nagaa kabachisiisu Soomaaliyaa fudhachuudhaan Moqaadishoo jiran keessaa humnoota muraasa jechuudha. humni dafee dhaqqabaa Suudaan magaalaa Tarsiimoodhaa fi magaalaa istiraatiijii akka murteessaa taatee fi
Suudaan gama kibba ba'aa keessatti argamtu magaalaa Elfuulaadhaa qabachuun isaa dhagaametti jira jechuudha. Suudaan biyya ollaa Itoophiyaadhaa keessatti wal waraansi hamaan humna dafee dhaqqabaa Suudaanii fi humna raayyaa ittisaa Suudaan jidduutti eega dhohee as waggarra dabruudhaan ji'oota 14 lakkoofsee jiru yeroo ta'u walumaa galatti waraanni ji'a 14f Suudaan biyya ollaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kun gaaga'ama guddaa hordofsiisee waraana jiruu fi waraana sagalee akka addunyaatti dhabee fi lammiiwwan biyya isaadhaa waraana gaaga'ama guddarra buuse jaamuudhaan waraana maqaan kaafamu yeroo ta'u dhiyeenya kana ammoo humni dafee dhaqqabaa Suudaan ka Jeneraal Mahammad Hamdan Dagaloodhaatiin durfamu magaalaa Tarsiimoo yookaan ammoo magaalaa istirateejii waraanaatiif akka murteessituu taate magaalaa Elfuulaadhaa qabateeti jira jechuudha. Bu'uura kanaan ammoo waraanni Suudaan yookaan ammoo waraanni raayyaa ittisaa Suudaan magaalaa Elfuulaa gallakkisee guutumaan guututti bahuu isaatiin dura ammoo humna waraana yookaan ammoo humna loltoota humna dafee dhaqqabaa Suudaan kan Jeneraal Mahammad Hamdan Dagalootiin durfamu wajjin sa'aatiidhaaf wal dura dhaabbachaatii fi walitti dhukaasaa akka ture yeroo ta'u xumura irrattis ammoo humni waraana Suudaan humni raayyaa ittisa biyya Suudaan kan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin durfamu magaalaa Elfuulaa gallakkisuun guutumaan guututti bahuu isaatiin humni dafee dhaqqabaa Suudaan magaalaa istirateejii magaalaa Tarsiimoo waraanaatiif Suudaan keessatti akka murteessaa taate magaalaa Elfuulaadhaa qabateeti jira jechuudha. Magaalaan Elfuulaadhaa ammoo Suudaan keessatti akka murteessaa ta'uu ka dandeesse magaalaa buufanni waraana biyya Suudaan kan sadarkaa lammaffaa keessa jiruu fi magaalaa humni elektirikaa biyyattiidhaa keessatti argamu magaalaa buufata humna elektirikaa Suudaan taate jechu ta'uu isiidhaatiin magaalaa hedduu murteessituu taate yeroo taatu magaalaa tana humni dafee dhaqqabaa Suudaan kan Jeneraal humni dafee dhaqqabaa Suudaan kan Jeneraal Mahammad Hamdan Dagalootiin durfamu qabachuun ammoo humni dafee dhaqqabaa Suudaan karaa mootummaa jiddugalaatitti deemsi inni taasisu akka salphatuuf humni dafee dhaqqabaa Suudaan kutaalee biyyattii garaagaraa to'achuudhaaf tarkaanfiin inni taasisu akka salphatuuf kan taasisu ta'uu isiitiin magaalaan tun magaalaa akka murteessituu Suudaan keessatti taate yeroo taatu ammas ammoo hunda caalaatti ammoo buufanni elektirikaa Suudaan achi keessatti argamuudhaan humni dafee dhaqqabaa Suudaan biyya Suudaan akka fedhe sa'aatii barbaadetti ibsaa dhaamsee sa'aatii barbaadetti ibsaa qabsiisuu kan danda'u kan isa dandeessu ta'uu isaatiin humni dafee dhaqqabaa Suudaan tarkaanfiin Kaartum to'achuudhaaf jiddugala biyyattiidhaa kooraas aangoo siyaasaa Kaartum to'achuudhaaf kooraa aangoo siyaasaa biyya warra Suudaan to'achuudhaaf taasisaa jiru akka isaa salphatu taasifateeti jira jechuudhaan gaa miidiyaaleen idil addunyaa hedduun Suudaan irraa gabaasaa turaniiti jiru. Kana malees ammoo humni dafee dhaqqabaa Suudaan kun wal waraansa humna raayyaa ittisa biyya Suudaan kan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii wajjin adeemsisaa tureen bakka adda addaatitti Darfur dabalatee olaantummaa guddaa irratti gonfachuudhaan ifarkatti galfatee ka jiru yeroo ta'u guyyumaan guyyatti humni raayyaa ittisa biyyaa yookaan ammoo humni Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin durfamu bakka hedduun isa harkaa bahuudhaan humna dafee dhaqqabaa Suudaan kan Jeneraal Mahammad Hamdan Dagalootiin durfamuuf galaa ka jiru yeroo ta'u yookaan ammoo humna Jeneraal Mahammad Hamdan Dagalootiin durfamuun dhaalamaa ka jiru yeroo ta'u Suudaan gaa biyya ollaa Itoophiyaadhaa wal waraansa keessa eega seentee fi nagayni irraa godaanee eega jiru nagaa dhabdee nagaaf dheebochaa ka jirtu eega ta'uunis barame har'aan tana aduu guyyaa har'aan tanaa ji'oota 14 lakkoofsisee ka jiru yeroo ta'u waraanni Suudaan kun daran tokko walxaxaa akka ta'uu fi akka hammaatu ka godhan ammoo harki biyyoota idil addunyaa hedduun keessa ka seenuu isaatiin yeroo ta'u bu'uura kanaan ammoo gamtaan Imireetota Arabaa humna dafee dhaqqabaa Suudaan kan Jeneraal Mahammad Hamdan Dagalootiin durfamuuf dhiyeessii meeshaa waraanaa taasisuudhaan waraanni kun akka finiinu taasisee ka jiru yeroo ta'u biyyi Iraan ammoo humna raayyaa ittisa Suudaan kan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin durfamuuf dhiyeessii meeshaa waraanaa diroonii dabalatee hanga funyaanitti hidhachiisuudhaan biyyi ollaa Itoophiyaadhaa Suudaan akkan tasgabboonyeef harki biyyoota idil addunyaa lameen kun ga'ee guddaa taphachaati jira ka ja'amee jiru yeroo ta'u
Iraan duuba immoo biyyoonni faallaa warra lixaa ta'anii fi faallaa Ameerikaa ta'an harka isaanii diriirfatanii kan jiran yeroo ta'u, gamtaa Imireetota Arabaa duuba immoo biyyoonni faallaa BRICS ta'anii fi faallaa biyyoota warra bahaa ta'an yookaan ammoo biyyoonni warra dhiyaa guutumaan guututti warra lixaa hin jaalanne biyyoonni Ameerikaa fi biyyoota warra lixaa kanneen jaaman Faransaay, Ingiliz, Jarmanii fi Kanaadaa dabalatee biyyoota guutuu warra lixaa jaaman hin jaalanne gama harka bitaatiin yookaan ammoo gama Iraaniin hiriiruudhaan wal waraansi Suudaan keessatti deemaa jiru akka hin qabbanoofne godhuudhaan ibidda irratti benziila firfirsaa jiran jechuudha. Duumessi fonqolcha mootummaadha biyya dhihaa Afrikaa keessatti argamtu Burkina Faso irra marmaraa akka jiru miidiyaaleen idil addunyaa Ogaduugurraa gabaasa baasaa jiraniin ibsaniiti jiru. Duumessi yookaan ammoo fooliin fonqolcha mootummaadha Burkina Faso irra marmaruun waan haaraa ta'uu baatullee biyyi Burkina Faso biyyi maqaan isaa duraan ammoo Upper Volta turtee fi biyyi Kaapiteen Toomaas Saankaraa pirezidaantii jalqaba bara bilisummaa isii pirezidaantii jalqaba bara kolonii Faransaay jalaa biyyattiin itti baatee ka ture Kaapiteen Toomaas Saankaraa irratti fonqolcha mootummaadha haala suukanneessaatiin baruma jalqaba pirezidaantii isii ka jalqaba harkuma isiitiin nyaachuudhaan fonqolchi mootummaadha tokko jechuudhaan masaraa mootummaa warra Burkina Fasoodha masaraa mootummaa Ogaduuguu keessatti jalqabe har'a aduu guyyaa har'aan kanas ammoo sirnoonni dhufaa darbaan biyya Burkina Faso biyya dhihaa Afrikaa biyya siinqee kaaba kibbaa irraa gama dhiyaatitti argamtu tana keessatti adeemsifamaa ture ittuma fufuudhaan hanga aduu guyyaa har'aan tanaatitti itti deemaa ka jiru yeroo ta'u dhiyeenya kanas ammoo biyyattii keessatti fooliin fonqolcha mootummaadha Burkina fonqolcha mootummaa dhiyeenya kanas ammoo fooliin fonqolcha mootummaa Burkinaabee irra marmaraa akka jirtu bal'inaan gamasirraa dubbatamaati jira. Fooliin fonqolcha mootummaa Burkinaabee irra marmaraa jirtu tun ammoo mootummaa Burkina Fasootiif ummata Burkina Fasootiif foolii fonqolcha mootummaa haaraa ta'uu baatullee ammoo foolii mootummaa haaraa ta'uu baatullee ammoo Kaapiteen Ibraahim Traoreen pirezidaantiin yeroo coomsaa humna juntaa biyya Burkina Fasoodha ka yeroo ammaan tana masaraa Ogaduuguu dhuunfachuudhaan biyya Burkina Faso bulchaa jiru eega fonqolcha mootummaa bara 2022 keessa geggeesseen masaraa Ogaduuguudhaa dhuunfatee waada hedduu yeroo sanitti ummataaf seenuudhaan coomsa karaa nagaa Burkina Fasotti akka milkaa'uun godha. Siviiliidhaan Burkina Fasoon akka bultuun godha nagaa Burkina Faso nagaa lammiiwwan Burkina Faso nin eegaa jijjiiramni qabatamaan Burkina Faso keessatti akka dhufuun godha biyyoota lixaa irraa Burkina Fasoon if dandeessee harka Faransaay jalaa baatee harka Ameerikaatii fi guutummaa biyyoota lixaa jalaa ba'uudhaan albuuda isii qabeenya isiititti akka fayyadamtuu fi lammiiwwan qabeenyuma isaaniitirraa akka fayyadamaniin godha jechuudhaan Kaapiteen Ibraahim Traoreen Kaapiteen Toomaas Saankaraa kabara bilisummaa isaaniititti harkuma waraanaatiin nyaadhame san bakka ni bu'a jaamee abdiin guddaan lammiiwwan biyyattiitiin irratti darbamullee har'as ammoo akka haaraatti fooliin fonqolcha mootummaadha mootummaa Burkinaabeedhaatirra fooliin fonqolcha mootummaadha biyya Burkina Fasoodhaatirra fooliin fonqolcha mootummaadha masara Ogaduuguutirra marmaaraati jirti jaameeti jira kun ka jaame ammoo dhiheenya kana humnoonni Alqaayidaa fi ISIS wajjin walitti hidhata qaban biyyattii keessatti haleellaa garagaraa laawwachuudhaaf humnoonni shororkeessitootaa kanneen biraatis ammoo humnoonni shororkeessitootaa wajjin walitti hidhata qaban jaaman kanneen biraatis ammoo haleellaa masara pirezidaantii Ogaduuguu masara pirezidaantii Burkina Fasoodhaa masara mootummaadhaa irratti kallattiin haleellaa raawwachuu dabalatee gama biraatiin ammoo tamsaasa TV biyyoolessaa buufata TV biyyoolessaa Ogaduuguutti argamu irratti haleellaa raawwachuudhaan kan wal qabateen ammallee mootummaan Burkinaabeedhaa haala tasgabbaawaa keessa akka hin jirre kan agarsiisuu fi humni Kaapiteen Ibraahim Traaoreedhaa
humni mootummaa Burkinaabeedha humni mootummaa Burkinaa Faasoodha har'aan tanas yaaddoo irra jiru ta'u masaraan Burkinaabeedha har'as yaaddoo irratti kufee ka jiru ta'u mootummaan Burkinaabeedha nagaa biyyattii tiisuu dhiisi aangoo biyya isaatiif aangoo mootummaa isaatu tiifachuu akka hin danda'in kan lammiiwwan biyyattii guutumaan guutuutti shakkii keessatti kuffisee jiru yeroo ta'u dhiyeenya kana ammoo addatti Prezidaantiin yookaan ammoo Prezidaantii yeroo coomsaa kan Burkinaabeedha Kaapiteen Ibraahim Torereen guutummaa biyyaa keessatti humnoota shororkeessotaatii wajjin wal dura dhaabbachaa waan jiruuf coomsi Burkinaa Faasoodha waggaa 5 achi dheerateetii jira jechuudhaan ibsa kan hordofuudhaan aktiivistootaa fi qabsaa'onni mirga dhala namaa paartiileen mormitootatii fi waraanni biyyattiidha gama biraatiin ammoo humni hidhattoota Burkinaa Faasoo appar voltaa durii keessa sosso'an masaraan Ogoduuguudha nagaa biyyaa sababa godhachuudhaan aangoo isaa dheereffachuu barbaada Kaapiteen Ibraahim Torereen waada nuu gale ganeetii jira waada nuu gale nyaateetii jira aangoo irra turuu barbaada biyya ceesisuun barbaadu jechuudhaan komiin irratti ka'uu hordofuudhaan guutummaa Burkinaa Faasoo keessatti yaaddoon masaraan Burkinaabeedha masaraan Ogoduuguudha masaraan mootummaa Burkinaa Faasoodha ammas irra deebi'uudhaan bara dheeraa booda duumessi fonqolcha mootummaa irra marmaaraa waan jiruuf Burkinaa Faasoon bara hedduudhaan booda ammaan tanas jaarraa kana keessa jaarraa qaroomaa kana keessa fonqolcha mootummaa kabiraa keessummeessuudhaaf biyyattiin ammoo nagaa fi tasgabbii dhabiinsa keessatti deebi'uudhaaf deemti jechuudhaan lammiiwwan shakkanii yookaan ammoo lammiiwwan ija shakkiitiin akka laalan taasiseeti jira jechuudha. Egaan hordoftoota keenya oolte bulteen isin biraan gaa turre kanumaan raawwateeti jira oolte bultee irraa isinii dhiyeessaa ture an Uudii Muusaati gama ogummaa kaameraadhaan ammoo Hawwii Nabiyyuutiitiin wajjin ture oolte bulteen kanumaan dhumeeti jira oolti bultiin teessan nagaa taatu.